manni kun shashamane ganda duwwaa afurii karaa 30 irra jechuudha. Addis Safarii jedhamee beekama. Kaaree 500 irra isa jiru jechuudha. Manni mana ajaa'ibaati, solleettaadhaan kan bareechifamee xumuramee jirudha. Manni kun kaaree 500 irra isa jirudha. Tootaalii lafti as keessa jiru amma akka gurguramu barbaadu kaaree 750 kaartaa lamaan jira jechuudha. Tokko kaartaa kaaree 250 qabatee tokko 500 qabatee. Manni kun illee walumaan. Manni kun illee kun suuqiidhaaf ijaaramee jira, innillee walumaan gurgurama. Asiin kun kushiinaan illee maal hiikaa kifilee jedhan kun illee asuma waliin keessi manaa kawaa hundaanuu ka dhumateedha. Akkuma argitan kana jira. Kun lafti kun kanallee qabatee jechuudha. Kaaree 250 kanallee qabateeti. Fuuldurri karaan gubbaa kun karaa abbaa 30 salaasaa isa jedhamu san. Agartanii dudda duubne kunni manniin ajaa'ibaatitu kun Adaamaa qorqoorroodhaan kan ijaaramee jirudha. Kun ammoo solleettaadhaan kan xumurameedha jechuudha. Akkuma argitan kana irra jira. Bootaan bizinesa kamiifuyyuu jireenya barbaannaan dalagaa barbaannaan already waan kana jedhee itti himuun qabu maashaallaadha. Keessi manaallee akkuma arguu irra jirtanitti Ande. Waalaikum salaam tullah. Kana ila keessillee akkana akka xumuramee jirudha jechuudha. Amaana gaashe. Huccaa gara sawchii yasaayee. Akkana jirra. Kaaree 750 kaartaa pilaanidha. Karaa guddaa karaa abbaa 30 irra jira. Bishaan qabaa. Qoxaariileen qabaa. Qoxaariileen qabaa. Waan mara qaba lafti kun ka tajaajila kamiifuyyuu oolu jechuudha. Kun karaa kana gubbaarra jirra. Kun mana barumsaa baatiiti. Kun masgiida jechuudha. Bakki barzafootaa kun masgiida 3001tiin karaa wal qunnamsiisu karaa guddaa kana irra jira jechuudha walumaa galatti. Asirratti mana barbaada hojjechuudhaaf yaa saatir manni ajaa'ibaatitu jira asirra. Manniin ajaa'iba akkana kun karaa kana irra miliyoona 3 fi 400 jedhan. Dhiirtuu onnee qabdu yoo jiraatte irraa kafuutu taate manni mana muslimaati. Bootaan bootaa gaariidha. Gabaafillee waan kamiifuu iddoo ta'u.